Ashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoota Margaa Show imala gootaa keenya har'aan akkuma yeroo kaanii keessummaa qabna. Keessummaan keenya har'aa intala Agarii Tulluuti. Aadde Tigist Agarii Tulluu jedhamu. Qabsoo Oromoo keessatti obbolaan sadii guyyaa tokko kan fannifaman seenaadhaan kan beeknu namni Oromoo ta'e qabsoo siyaasaa keessatti maqaa isaanii osoo hin kaafne kan biran darbine seenaa warra Agarii Tulluuti. Har'a Aadde Tigist Agarii Tulluu faana jirra. Akkasumas ilmaan isaaniis wajjin jirra. Har'a turtii bareeda wajjin taasifna. Kan isin daawwachaa jirtan Margaa Show imala gootaati. Baga nagaan dhuftan gara Margaa Show imala gootaatti. Baga nagaan. Tole isin irraa jalqabne Aadde Tigist isin eessatti dhalattan? Maal yaadatte jirtu? Sillaasee tinni dhaladhe. Ani waa'ee abbaa kootillee baay'een beeku. Yeroo abbaan koo qabame irratti ji'a tokkoon ture. Isa yummaadha kootiin natti mee ani hin beeku. Saniin booda immoo haati koo abbaan koo qabame jennaan baaletti obboleessa sii fuutee baddee deemte. Saniin booda immoo ani akaakayyuu koo abbaa sii biraan ture achitti hamma narmasaa hodhatti isaantu na guddise. Saniin booda osoo nuuf hin bariin dura na fuudhanii haadha kootiin na barbaadu deemanii baale deeman. Achi baaleessa deemanis immoo haadha koo argachuu hin dandeenye. Obboleessa isaanii fuudhanii deeman san biraan nagaanii isa biraan ture. Akkoon isaa haati akaakayyuu kooti achi jirti isii biraan ture. Achi saniin booda amma xiqqoo naannoo beeku akaakayyuun koo kuni na yaadurraan kan ka'e achi dhufan. Achi dhufanii waggaa na fuudhanii deeman hin beekun ture. Garuu waggaa isaan na fuudhanii deebi'an amma xinnoo tokko nan beekan ture. Achi saniin booda na fuudhanii galanii mana barumsaa qeesii Tinagarsan Egzaaraabii bakka jedhamutti. Achiin booda isa baradhee amma tokko beekumsa waan horadhe mana barumsaa wanti itti nagashan. Leemman Sillaaseetti. Leemman Sillaasee. Achirraa isan baradhee osuman jedhu rakkoo baay'ee keessan ture. Haati koo obboleessa hanga fudhattee waan deemteef akkoon koo mo'ate haadha kooti jechuudha. Sababa sanyii keetti jecha mucaan koo naraa deemte akkuma deeme saniin immoo inni galee haati koo hin deebite galte isa immoo sooraas maaliif ajjeesee ture. Maaliif baale deemtan yoo sana haati keessan gara baale deemuu maaliif filatan? Abbaan koo qabamnaani sodaarraa kan ta'e ta'uun beeku siin baaletti obboleessa sii fuutee badde. Namni jira achi gara baaleetti gaafa deeman namni achi simate jira waan isin dhageessan jira? Waan an dhageen qabu deemtee obboleessa sii fudhattee deemtee malee waan beekuun qabu. Achi ittiin deebi'aa isa na fuudhee deemee qeesii na barsiisee achi mootummaatti nagashee Leemman Sillaaseetti amma kutaa ja'a baradhe. Eessa Leemman Sillaasee? Iddoo dhaloota keenyaa iddoo dhaloota keenyaatti. Biyya Agarii Tulluu jechuudha. Saniin booda kutaa ja'a baradhee as Finfinneen dhufe. Namni ofitti nu qabu hin jiru obboleessi kiyyaas immoo akka foota irratti argitan san daa'ummaa waliin kaanee adda baane. Amma sanuyyuu Kuchuu Roobii jedhama isatu nu gargaaraa isatu nu jajjabeessaa ture akaakayyuu koo bukkeetti. Achi as Addis Ababaan dhufee mana namaa keessa galee achitti baradhe Zarfishaalitti. 7 hanga 8 Zarfishaalitti baradhe achi osumaan kanaan jedhuun qabsootti dabala. Qabsootti dabalamtan? Qabsoo akkamii? Hidhattanii? Samee maalirraa fakkeenyaaf amma qabsootti dabalamuun salphaami. Tokkoffaa namni abbaasaa haala sanaan dhabe mataansaa nama kakaasa. Dabalataan immoo haalli Oromoon itti tures nama kakaasa. Eenyuun wal argitaniitu eenyuun waa'ee siyaasaa haasoftaniitu of yoo mana namaa jirtani mana namaa hojjettani akkamitti gara sana fidattan? Torbaniin ani wanti deemaan. Macaaf tuulama. Achitti immoo obbo Xilaawwan jedhan tokkoon arge. Hammayyuu biyya alaa na geessuuf na kadhatan nan didee.
achiin hin deemee Wallaggan ture. Wallaggarraa yeroo jaalleen cufaanii paarlaamaa keessaa bahan. Facaanee ture. Yoo chaartara didan san. Facaanee mucaa tokko jira hiriyaa kooti. Intala Lammaa Birraatu Asteer jedhamti. Lammaa Birraatu isa sirbu beektan. Asteerii intala Lammaa Birraatu jedhamti. Isii wajjin akka hin taane makiinaa kadhannee Najjootti waraanatti dabalama. Asii kaataniit Finfinneedhaa Najjoo deemtanii waraanatti moo? Wallaggarraa. Wallaggarraa. Achi waraana. Dura isin akkamitti Wallagga deemtan? Asuma chaartariin waan waliigaluu dadhabaniif isa dura deemne nuti. Isa dura deemne achi isi wajjin intala Lammaa Birraatu Asteer jedhamti wal jaalannaa qabsoola wajjiniin turre. Najjoo Birgeedii Alii Tarfaa jedhamaa itti dabalame Najjootti. Achirraa immoo deebinee osuma achi jirru waraanni keenya faca'ee Mooraatti galle. Mooraa eessatti galle? Mooraa eessa galtan yoo sana? Dhidheessa. Dhidheessa. Waraana guddaa nan ta'u Dhidheessa galle. Isa waggaa lama achitti hidhamee waggaa lamaan booda immoo hin galle. Eessatti deebitan? As Finfinneetti moo Salaaleetti? Deemanitti Salaaleetti hin deebi'e. Achis immoo bakka hin taa'u dhabee rakkadhee osumaan jiruun Uraabeetumatti gargaarsa uffata Oromoon Uraanan jedhan tokkotu jira. Achis immoo obbo Xilaa'oontu jira isaan bira naqe. Ammas deebi'anii biyya alaa deemnaan jedhan. Dhakkee ani biyya alaan deemu jedheen didee achumarraan immoo lammata Booranatti waraanatti dabala. Sololootti? Sololoo miti Boorana keessa magaalumarraa waraanee dhufee na fudhate. Akkamitti Boorana deemtan asii kaatanii? Akkatti hin deebi'e biyya alaa deemee achitti hin deebitu naan jedhan. Achi makiina irratti wayaa guuranii turan. Wayaan innaa isaa waraan uffanni guutuuf ga'u keessa seene. Wayaa keessa? Wayaa keessa seenee amma tokko hafuura kummoo qaawwa makiinaan baasee achi waraana keessa hin deeme. Namni isin fe'u kun isin beekaa? Hin beeku namoonni hin beekan. Dhokattaniituma uffata makiinuma uffata wayii fe'ee jiru keessa seentanii dhokattan? Hin deeme achi mucaan tokko immoo jira waardiyaa jaalleen ture Mitikuu jedhama miillisaallee muramee ture yeroo wayyaananii fi waraanni keenya wal bukkee tura san. Achitti rukutamee ture miilaan qabu Booranatti achitti fuudhee jira ture. Achitti nu dhaaban. Achumaan Mitikuu arginaan bu'ee'an. Buunan Otun deemtanuu Booranatti akkum tasaa Mitikuu kanatti dhuftan? Akkuma tasaanitti dhufe achi dhaabe makiina. Naa dhaabi jettaniit moo makiin mata achitti uffata buusuuf dhaabe. Achi Mitikuu bira nan dhaqee achi Mitikuu akka jedhee itti Mitikuu kanatti achi Mitikuu waraanni dhufana biraa hin deemtanaan jedhe. Achuma waraanni dhufee na fudhate. Osumaan isaan bira deemu miseensa uleetiin itti uffata nan bitaa. Boorana keessa akkuma namaatti hin deeman ture saniin booda. Hojii akkamii hojjetame? Deddeemuudhuma moo hojii siyaasaa hojjettu moo maal fa'aa hojjettu? Uffatuma waraanaan bitaa. Uffata waraanaa bittaniitu waraanaa geessitu? Nan bitee geessaa caammasii kanteeraa qunxaafaas nan bita. Lakkoofsa natti kennanii. Biteen Boorana magaalaa deemee biteen deebi'a. Achi osuma saniin jiru baay'ee nutti hammaate. Baay'ee nutti hammaanani waraanni Booranaa waraanni Baalee koottaa nuun jedhan. Waraanni Booranaa gara Baalee akka deemtan. Mee yoo sana eenyu fa'aa ture achi keessa? Booranannaa uffata fa'aa bitanii eenyu fa'aa yaadattu mee? Abbaa biyyaa tokko mucaa Booranaati.
firoomsaa tokko mucaa baaletii nama yaadadhu. Baay'ee natti dhiyaadhu. Abbaan biyyaa sun ammallee hin kufee laga gannaa lilleessatu nu ceesise. Akkamittiin daakee moo harka daakee nu rakkina quba kana nu qabee nu ceesise. Waraana hedduu nama 39 turre. Achitti. Achi san hin booda isa ceene jennee booda hin deemne bulii 48 halkanii guyyaa miilli nu qunca'ee baaletti dabala. Booranaa kaatanii miilaan baaletti dabala. Guyyaa 48. Wanti nyaattan hoo jira? Wannan ubbasoo hin qabnu haa turre. Woo karaarraa boqqolloo argannes ammana keewwannee urgeeffanneetu hin deemnaa ture. Dubartiin hoo jiru yoo sana? Ana duwwaa. Dubartiin isin qo? Achi saniin booda waraanaa Eefloo jedhan tokko. Isaan nama 38 karaarraa qabnee fuunee baaletti fuunee deemne. Boojitanii ofitti dabaltanii moo? Fuunee deemne achitti naannoo sannateetti immoo baay'ee qorraa ture. Qorra sannateen. Ijoolleen Booranaa miilli isaanii kun dhidhii ta'e. Isaan immoo qorran beekan biyya ho'aa waan ta'eef. Dhidhii ta'e baay'ee. Anaaf firoomsaa kana qawwee nama baay'ee baannee firoomsaan kun mucaa baaletii nama baay'ee gargaaree achi sannate keessatti keessa dabarre. Nasi dhibu immoo mana guddaa tokko qorraaf jedhanii uummanni keessaa nan godaane kana nuti itti galtee abidda kana bobeessinee hedduu ceenya kun immoo alatti nu eegaa ture. Achi akka dabareen wal eegaa dabareen immoo achi keessa. Baale samma tokko turree wanti nan jenne immoo dalloo manaa irratti hin qabamne. Bosona dalloo seentan. Yoo bosonni dalloo gubatu achi turtan immoo isin sana dura moo sana booda? Sana booda erga gubatee. Idda gubatee margee deemtanii? Achi saniin booda nuti wanti idda gubbaatti nu fidanii gubbaatti nu fidan immoo dooktorri tokko jira. Bosonattis nu gargaaru Dooktor Fayyisaa. Akkamitti baatan garuu dalloo seenanii ba'uun bosonicha waan hin beekuuf anis. Seenne waan ta'eef daaruma isaatirratti akka gamanatti ilaalatii malee seenne. Inni tokko immoo Dooktorri Fayyisaa jedhama amma Dambidooloodhaan xinnoo mataa dhukkubsataa. Wanti bosonatti baay'ee dhukkubsataa kana gargaaraa nam baay'ee nama cimaa tokko. Achitti waliin turree isaa faalillee yaaddisaa tokko faallee hin jedhamu. Hundee tokko faallee wajjin turree. Akka ijoollee baay'ee saartuu roobaa nan jedhamtu tokko jirti wajjin. Saartuu faana waliin turtanii? Isii wajjin illee baay'ee achitti illee na dhukkubee ana mataa kana baay'ee na gargaaranii. Poolisii tokko immoo nan galateeffadhu waan na dhukkubuufi halkan eeyyamsiistee na fuutee deemtee na kadhatti. Tsalootii isinii godhe Pirotestaantii taatanii yoo san? Andaa'ummaa kootitti akkasini. Achi na fuutee deemtee amman achi jiru kana kadhachiiste poolisiidha gubbaa jiraatti. Achi hin fayye mataa kootis galata Waaqayyo. Akka sammuu taatanii yoo san? Ijoollee baay'ee nu biratti bakka tokkotti dhuman. Achi baay'ee naannoo wanti itti du'an naannoo welmamii fiduu bakka tokkotti gala amma kana bakka tokkotti na welman lan beekee waabee fi welmamti bakka tokkotti gala. Achi baay'ee na dhukkubee Waaqayyo galatu achumatti kadhannaa. Waraana kan yoo sana waraana mootummaa faana wal waraantanii achitti? Waraana wayyaane. Waraana wayyaane akkamitti haftan yoo isin? Moo akkuma Waaqaa ta'e? Guyyuma Waaqayyo jedhe malee namni hin du'u waan ta'eef Waaqayyos immoo eegadhaa hin amananii waan taane. Sana booda
Tanin booda ani ugaajaa mana hidhaa turee galle. Eessatti hidhamtanii kan mana hidhaa? Gobba ka. Gobba. Magaalum Gobbaa keessa. Achiisa galle immoo. Maaltu ture maal yaadattu mana hidhaa sana keessatti? Mana hidhaa sana keessatti manni hidhaa wayyaanee beekamaadha. Maal yaadattu? Amma nana yaadadhu ijoollee shamarran keenyallee baay'ee du'e. Ijoolleen. Mana hidhaa sanatti? Ijoolleen. Namni yaadattan maqaa kaaftan jira? Faayoo tokko faa yaadadhaa kana achitti nama faayoo jedhamtis yaadadhaa kana achitti yaadadhu amma warri dhiiratis miilli isaanii kun dhedheeta'ee namni du'e jira. Isaan gale immoo biyyatti hin galee. Gobbaa egaa waggaa 5 hidhamtanii achi baatan? Waggaa 6 dhabnee. Waggaa 6. Waggaa 6 ta'ee 5 ta'ee akkasuma. Bichi baanee biyyatti galle. Biyyatti sagalee. Akkamitti immoo deebitanii achi kaatanii maaltu sin gadhiisise warra fannoo diimaa kana moo warra fannoo diimaatis nu gargaaru mootummaanis nyaatanis qalus nu gargaaranii turan. Amman beekutti dhiibban karaa mootummaan irra ga'een jiru yeroo isaanitti. Edda mana hidhaa seentanii jechuudha. Garuu ijoolluma keenya hin dhukkubsatanii miilli isaanii kun dhiita'ee namni hospitaalatti deddeebi'anis hin jiru. Amma waggaa 6 kana gaafa hidhamtanii iyyata isinitti bananii mana murtiitti isinitti dhiyeessanii isinitti murteessaniitu moo callum jedhanii akka horii wayii isin hidhanii otuma mana murtiis hin deemne waggaadhuma lakkaa'uudha achi keessatti? Ani achi keessatti waan nu badhe tokko najjoo yeroo jiru tokko waraana keenya waraana wayyaanee warrukute baay'ee bakka hin dhuman isaan. Keessammoo kan isaanii caalaa? Isaanii. Achi wanta nama gaddisiisu tokko Harargee gubbaarratti shaangulliitii hojjetanii waraana bahu kana nama qaluu jedhanii baddannootti dhiyeessan. Achi saniin booda iknoo akkanatti dallaarratti girgiddaarratti wanti hidhaan tiiviidhaan akkata agarsiisanii waraana bahu akkatti nama qaluu. Yoo sanachi turtaniis? Mee eenyu faa yaadattu yeroo sana? Namoonni baay'een abboomaa mitikkoo faa, beeksisaa seenaa faa, jaalmuudaa faa. Namoota baay'ee ture. Mee eenyu faa yaadattan achi? Yaaddesaa faa ni yaadadhaa, caccabsaa faa, roobaa faa. Roobaa buttaa. Ammallee hin jiran hin du'e. Saartuu roobaa faa, faawwaa faawunis hin duute. Yeroo sanatti namoota baay'eedha jechuudha. Achiisa baddannoo akkatti nama qalanii ilaala waraana bahu jedha sani harkaan baase. Maali kunuyyuu nan dhufa waraanni nan dhume baddannoo keessatti najjootti. Akkamitti kun nama mitiin jedheen. Yaaduma dhugaa kun dubbadha ka. Saniin booda wanti mana murtiititti nu dabarsan. Mana murtiitti dhugaan dabarsan isiin hin deeggartuun konya tokko jirti ilfee tolchaa jedhamte. Isii faa jedhanii roobaa tokko faadhanii. Gammachis dhaabaa yaadattu? Na yaadadha. Roobaa waardiyyaa abbaa biyyaa. Saafaa jennee mana murtiitti nu dhiyeessan. Achi hamma ture sanii achittis waan nuti hin dubbanne waraanni kun jaanan hundumaa nu baasan. Roobaa fa'aa achitti hambisan na fakkaate. Waaxootti wayidhamtaniis yoo sana? Waaxootti eddaa. Mee yeroo sana sirumayyuu akka waan hawaawwatu uummata fixeedheet miidiyaan biyyattii miidiyaan gurguddaan otoo nafiin reenfa namootaa gaafa boolla keessaa ol guuran agarsiisaa ture. Ani sanirratti ani murreeka. Amma fakkeenyaaf yeroo san najjootti dhuma waraanne sun.
baddannoo keessatti kidoos keessatti ficciisisaa yeroo jirani ani waraanni du'e na juutti. Baddannoo keessa mooyu baddannoo akkamitti yookaan reeffa isa fuudhanii baddannoo keessa kaa'ammoo akkamittiin jedhe achi sirrii miti ati naan jedhan garuu homaa nan goone inumaan bahe. Booranaa kaatanii Baaletti dabartan. Baaletti gobbatti waggaa 6 hidhamtan. Sana booda immoo gara Salaaleetti deebitan. Gara Salaalee. Salaalee immoo deebitaniitu baddannoo deemtan. Lakka. Isuma mana keessa jirru akka waraanni keenya baddannoo keessatti nama ajjeese nan du'e dibbee na isintu itti gaafatamaadha. Itti gaafataman jedha. Waraanni nan du'e dibbee na jooti. Kun immoo natti agarsiisamaa jiru baddannootti akkamitti akkana ta'a. Waraana santuu fe'amee dhufee baddannoo wanti booda baddannootti galemoo hin jedhe. Sabsabaan wanti jedhanii. Ichumaanatti sirrii miti naa jedhan. Rakkoo ilaalchaa qabda. Achi nan galee naannoo fiichetti nan galee isan galee kanas baay'ee rakkadhe namoonni itti wanti jedhuun abee haadha koo bira deemnani wayaa tokko qabda hamma asitti irraa dhume. Amma haati keessanii Baalee immoo deebite as. Deebite. Gara Salaaleetti. Mana akaakayyuu kooti jirti. Mana keessa homtuu hin jiru. Jabbii tokko qofatu jira. Isii akka wanti of bukkee ceesitee teessi. Achi baay'ee natti dhaga'ame. Haadha kooti immoo naxalaalee bitee qamisiilee bitee dhufee kenneef. Maal qabaattaniitu gaama kana kan gootan? Bakka haadha ofiiti. Ofiifoo waraana irra turtanii mana hidhaa turte? Haadha ofiiti yeroo waa qabaatanii xinnoo qabaatanii haadha ofii gammachiisuun gaariidha. Waaqayyo sin jaalata. Achi isaniin booda nan deemee bakka buqaduun dhabee mana namaa biddeen namaa deemin toshaa haati koo waan qabdu rakkattuudha waan taateef. Fiicheetan ol deebi'e. Isa fiicheetti ol deebi'u bakka baay'ee deemee biddeen namaatiin nan tolchaa wanti immoo wanti uffata poolisootaas nan miicaa ture. Amma namni achumatti naa qabaati. Amma yoo xiqqates yoo guddates nama abbaan isaa aarsaa akkasii Oromoodhaaf kaffale. Isin immoo aarsaa amma kanaa kaffaltan. Hawaastumti naannoo sanaa kana giddu galeessa godhatee illee harka sin qabu, haadha keessan harka qabu. Namni yaalan jiru. Ani akka sammuu kootti akkan xiinxaletti qabsoo kanaafuu nama meeqatu sirrii ta'ee fudhatee qabsuma kanaayyuu nama meeqatu immoo galee fi bakka itti kennaan waa tokko. Saniif imalli qabsoo keenya immoo sabboonummaadha. Sabboonummaa sun immoo jaalala biyya keenyati. Jaalala uummata keenyati. Jaalala san immoo haga lubbuu ofiitti kennanidha. Saniin booda namarra laaluun hin danda'amu. Maaliif namni bifa adda addaa qaba. Akkuma bifa adda addaa qabu amala isaa adda addaa qaba. Akkuma amala adda addaa qabus immoo nama meeqa qabsoon kun galeef. Hagam immoo ilaame nama abiddi gubee malee hundi uf jedha. Akkasanii fakkeenya akkasanii. Nama keessaa abiddi tuqetu guba. Akkasanii achi aaneetiin deebi'aa kaa Mugor koolleejjii barsiisa tokko jira. Mugor koolleejjii yoggaasan barsiisota ijoollee olbaa daa'imanii kana leenjisu.
akkasumaan karaatti na arganii isaan olii gadi jooru kan intala garii toluu jechaarraan kootitii waxiin hojjedhu naan jedha. Achi naqee waxii hojjedhee fi misaa immoo biddeen immoo tokko tokko naa bitu. Waxiitti godhee fudhee haadha koo wajjin nyaadha. Achi saniin booda yeroo dargii waan baratteef amma qubee barachuu qabda jedhanii kutaa 5tti ganna deebisanii dabtarii naa bitanii iskiriiptoo naa bitanii fiichee Abiy Fireetti baradhe kutaa 5 irraa kaasee. Achi kutaa 5 irraa kaasee Abiy Fireetti osumaan baradhu waldaa Makkaana Yesuusii fiichee baay'ee nan galateeffadhu. Baay'ee na gargaaranii mucaa kanas immoo yeroo sanaan argadhe isiillee na gargaaranii amma kombaashiniitti gashanii isii na gargaaranii turan. Baay'ee na gargaaran. Isa dhumarraa maaltu isinitti dhaga'ama jechaan yoo san amma kan to'ana ta'ee abbaa kiyya akkasittiin dhabee obbola abbaa kiyya akkasittiin dhabee ofii immoo bosona deemee hidhamee waan hunda kana dabarsee deebi'ee immoo baradhee guyyaa tokko hirgiin gaa bakka wayiin gaa jijjiirama wayiin arga. Uummata akkatti ciise kana qabsoon baay'ee dhaagaluu yeroo dide kan yoo tokko dhiigu tokko ciisu kan wanti fuuldura keessan abdiin wayii ture guyyaa sana. Ani yeroo saniif rakkina koo baay'ee rakkina waa tokko kan kootiin ala baay'ee qabsoo ofii deemee itti dadhabee as gahee miti. Yeroo san immoo waa'ee uummataa maaliif qabsoo kanaaf akkas hin taane wanti na jechisiisu tokko hin jiru. Ani baay'ee rakkadhee ani gargaarsan eeggadha. Achi Shaambal jedhamu. Korree jedhamu baay'ee rakkaa maqaa isaanii raafadhe malee keessattuu Shaambalii fi Korreen kun nan galateeffadha. Baay'ee na gargaaran. Mucaa kanaaf yeroo sana uffata guyyaa tokkotti yaadeen beeku naa bitanii fi guyyaa tokkotti yaadeen beeku aannan naa kireessanii fi waa'ee mucaa kootti guyyaa tokko yaaddeen beeku. Abbaan ishee nama sin gargaaru turre. Nan gargaarre. Achi saniin booda waldaa Makkaana Yesuusii ittiin guddadhee daa'ummaadhaan amane waan ta'eef baay'ee na gargaaru. Baay'ee na gargaaru hafuuratti na jabeessu mana keenya cufanii nuu kadhatu turan. Indarba boru guyyaa biraati. Indarba nan jedha. Achi waanan isaan galateeffadhu tokko mana keessa taa'uun dhabe. Akka abaata kiristaanii 3-2 ta'een beeku mana kireessan. Ofiitti calla'uudhaaf ganama ganamatti calla'u saniin booda sarbisii 2 qaba. Sarbisii 2 isa qabu as keessa taa'ee eeggiidhaan jedha. Isaanan ma gargaaruuf ma eeggatu as taa'ee eegginaan jedha. Achi haadha koo fuudhee dhufee achi keessa taa'a. Achi saniin booda abbaan manaa koo amma wajjiniin jiru kun dirree waraanaa wajjiniin turre nan beeka. Waraanatti wajjin turtan. Nama eessaati? Namummaa Baddalleeti. Baddallee. Achi amma naannoo Amboorra hojjetaa. Maal hojjeta ture? Waraanum keessa hojii siyaasaa moo dasii bahee hojii mana hidhaatii baheeti namoonni hojii isaatti deebi'aa jiran. Warra timirti biroo kana keessa hojjetaa ture. Amma mucaa firuma keenya Nagaashuu Taglaadha naannuma keenya. Mucaa isaatitu barsiisummaa qaxaramuudhaaf isa bira deeme. Ambo.
yeroo deemutti maqaa kun beeku abbaan manaa kun kaayoo agarii beektayi jennaan akkaatti rakkatteetii daa'ima tokko qabdii haadha si wajjin teessii jedheetitti achi saniin booda finfinneetti na waamaa yaaddesaa kana fa'aa wanti eenyu jaalee wanti dajanee fa'aa bira na fidee achitti dajanee bira na fiduu amma hojiidhaaf jarjaradhee obboleessa isaati jira as. Obboleessa isaa bira na fidee faqqatee jedhama. Achi turee tananii birrii yaaddessumni kun faanillee abbaan manaa koo kun faanillee dajaneen kun faanillee walitti na qabanii aga birrii 500 fuudhee gale. Achi saniin booda guddaadhaa miidhibbishan. Yeroo san guddaadha. Baay'ee guddaadha. Akkuman galee guyyaa 3 booda mana wadaanaa kireesse san keessan jira ka. Achi mana namaa irratti bilbilanii kootu naan jedhanii waldaan nawaa haati kooti na bira jirti ka'een deemee dhaqe. Obboleessi abbaa manaa kooti sunimmoo achi. Inni garuu jalqaba gaafa na waamu akkuman akkasitti wajjin galuu barbaade na fakkaata. Ani garuu waldaa koo malee hin jedhee. Achi deemee waldaa kee maqaanatti himinaan jedhee waldaa makaana Yesuusii kumaandoo jedheen itti hime barreeffatee obboleessa isaa kanatti kenne. Amma obboleessi naa ergaa jechuu isaati. Waldaa keenyatti kadhaa kadhaa. Amma hin dhufanii na waamanii nan dhaqee nan taa'ee innis achi taa'aa hin beektayi naan jedha. Ani kan mana isaati bulee obboleessa isaati akka abbaa manaatitti immoo yaadne akkuma jaala tokkotti yaadee nan beekan jedhee. Achi saniin booda itti daariidhaaf si barbaada obboleessa isaatii fi amma ji'a 3 hin kadhannaa naan jedha. Ani rakkoorra waan hin jiruufi karaa waldaa waan dhufeef karaa seeraa waan dhufeef hin ishiin jedhee. Achi inni faqqateen kun deebi'ee achitti kadhannee turre. Nani jarjaraa ko'aan jira waan ta'eef dafee ciminaa fa'aa godhamu jedhee ergate. Maaliin cidha godhattu gaa maaltu jira? Walduma kooti cidha naa godhe. Isaanumatti isinii qopheesse? Isaanuma naa qopheesse Waaqayyo isaan eebbisu. Isaanuma cidha naa godhee mi'allee waan akka saayinii kanaa naa bitanii cidha naa godhan. Waldumti koo akka addaatitti naa qopheessanii gallee waaqaa saniin booda innistu barumsa ani kutaa 8tti ga'een. Amma gaa kutaa 8 qaqqabdan? Mucayyoon kunoo ishiin baratti moo? Isin maa daa'ima kan? Daa'ima yoo sana barumsa hin qaqqabne. Hin qaqqabne waldaan garuu osoo umuriin isin ga'in waggaa 3tti kombaashinii naa gashe. Kombaashinii onnaa naa gashanii waan akka xaafiitillee bakka zayitiillee nuuf kennanii amma waa argachuu qabee of danda'uu qabee akka durii isin isaanii rakkadhu. Eessa deemtan egaa Ambootti? Ambootti immoo eessatti wal fuutani? Biyya isaatti. Biyya isaa deemtan? Beddellee deemtan? Amma inni Amboo gara Beddelleetti galee? Galee jijjiirameeti iddoo koneedhaan tokkotti gale. Achi yonnaa achitti galu gallee
dhaqeetan deemi baradhuu fixee ijoollumti kun shaambalee fi korreeffaan yaadanii barsiisanii fixinaan jedhe. Amma gaa wal fuutan garuu immoo barumsichi nafe. Barumsichi dhaqee achitti baradhuu fixee dheetti sin erge. Ilakki abbaan manaa kun na fuudhee deemee miti wakkatti daarii godhanne. Ijoolleen mogor koolejii kun shaambalee fi koreen si gargaaranii ijoolleen mogor koolejii kun si gargaaranii fixii asittis naan jedhe. Jinni kun bakka jedhanitti kutaa 9 hanga 10 nan baradhe. Nan fixee 2001 fixee tanaan bakka saniin booda Osumaan isaaniin jiru barsiisummaa leenji'an jedhe. Itti yaadeetan immoo ammoo nan ijoolleen xixinnoo dhaqaa ijoolleen kun. Ammoo nan ka'ee ijoollee kana gatee deeme maaltu isaan barsiisaa. Annen deema yookaan jimma yookaan mattuudhaan baay'een biraa deema achiin taa'ee baradhagaa. Kun immoo qormaata biraati. Qormaata biraati waan ta'eef abbaan manaa kun immoo hojiidhaaf wantiidhaan galle. Eessa koneedhaan galle. Nummee baddalleetti galle. Mucaan kun immoo kumbaashinii shawaarraan jijjiirsiseef. Garsanatti. Saniin booda isiin immoo boruuf jedhee ofuma kootiif yaadee boruuf isii kana immoo hireesii addaan hin kuturee tanaan akka waldaan hin cinneedha tan jajjabeesseetti istee baddalleetti gale. Achiisaniin booda bakka ijoollee keenya akka guddifan booda isaan guddatan immoo hin dulloomna. Namni isaan gargaaru hin jiru fira hin qabnu ijoollee kana guddifachuu qabna sirriitti jennee. Sirriitti guddifanne kaasaanuu inni malee. Ni naasofna waa'ee isaanii si naasofna. Sana booda barsiisummaa sana barattanii barsiisuu eegaltan moo haadhuma? Akka waggaa 7 barsiise. Waggaa 7. Maal barsiiftan? Oolmaa daa'imman. Oolmaa daa'immanii barsiiftan. Sana booda luba baatan hin dhiiftanii? Inni isaama hin dhuftan jedha sanii. Hedduutti asirnaan dhufaa oonan hin dhufes immoo amma ka'ee dhiisurra osoo hin jedhini akka qannasaas hin godhanii beektaa akka walitti dhedheenyanii namni wal galchaanti akka qannasaas goonani eebbifamaa aniyyuu sagantaan qabalee taranitti hin galte. Ji'a 8. Ijoollee meeqa qabdu? Isii fi isiin qaba. Ijoollee 2. Mee abbaa manaa keessan kanaan namni jijjiirama keessattuu bara kanaa. Namni oolmaa kaleessaan beeku keessattuu bara kanaa. Namni wajjin waan baay'ee dabarsee dagata. Abbaan manaa keessan kun akkanatti sin hordofee silaa achitti illee walitti dhufeenya addaa hin qabnu jaala walii ta'uu nala jettanii. Inni raafadhee. Akkamitti ibsitu mee abbaa manaa keessan kan akkanatti sin? Abbaa manaa kun ibsu fakkeenyaaf biyya fagoo sanii naaf deeffee barumsa kootu naaf cisiisuu haa galatu. Nan eebbisaa eenyutu erga fuudhee booda haadha manaa fi fixi jedhuun hin jiru jechuudha. Akkam fixuna taasisee amma tokkos immoo hojjedhee itti gargaarames. Sillachi wal galateeffachuu qabdu isa qofa otoo hin taane walii amanamuun salphaa miti. Waa waliin dabarsitan isin beeka qabsoo keessatti ani sanan jedhu kanan jedhu mee xiqqoo boodatti isin deebiseen gaafa bosona keessa qawwee baattanii deemtan bosona Wallaggaa, bosona Booranaa, bosona Baalee, bosona Harargee keessa gaafa jirtan achi immoo mana hidhaa waggaa 6 gaaf turtan guyyaa tokko baheen ijoollee babbareeddoo kana argadhaa guyyaa tokko baheen yaaddanii beektanii? Yaaddanii beektanii waan akkana? Waan manjiraadhu deesseen garuu abdii waaqayyoo nan qaba.
Abdii waaqayyo jiraachisaadhas beekadhas waaqayyo immoo nama haaressu itti beeka waan ta'eef waa waaqayyo fuuldura kee bareechuu nan amana. Tole itti deebiname mee sirraa kaan ati eenyu mee haati kee kun siif maali waan haati kee kun dabarsite takkaa wajjin teessee akkasitti naasoftee takkaa wajjin teessee akkasitti qooddattee hubattee dhimmatti sammuutti qabattee beektame maqaa kee of beeksisiiti waan barattees nutti himta achuma. Jalqaba irratti carraa kana laachuu keessanii guddaa waaqayyo sina eebbisu sina kabaju hunda keenya immoo nagaa godhee yeroo kanatti immoo isa waaqayyoon filaatiif galanni isaaf haa ta'u jecha. Jalqaba irratti maqaan koo Kennee Tasfaayeen jedhama. Ittaanii haati koo Tigistaa Garii Tulluu jedhamti. Gaafa Tigistaa Garii Tulluu jedhamtu baay'een itti boona. Jechuun mucaa gootaa qabaachuu kootti baay'een boona. Ittaanii waa'ee haadha kootii ibsuu yoon barbaade jalqaba irratti namni tokko shamarree ta'ee gaafa dhalatu rakkina baay'ee keessa darbaa dhalachuurraan ka'ee rakkina meeqaa keessa darbaa gaafuma shamarree taa'u uumamumaanii haati koo immoo kana hunda dabartee qabsoo garaagaraa keessa dabartee dubartummaa namti kophaansaa inni iyyuu qabsoo kan biraadha. Ittaanii immoo waa'ee biyya isheetiif jettee iddoo namni dhiirriyyuu baay'inaan itti argamu Iddoo dhiirriyyuu sodaatu keessatti onneeffattee achi dhattee biyya kootiif uummata kootiif nan ta'a jettee achitti amma humna isheetti amma waaqayyo ishee gargaaree achitti gaafa isheen dabarsitee qabsoo kam keessattuu dabarsu isheetti baay'een boona haadha akkasii qabaachuu kootti waaqayyo galanna ta'u. Gaafan dubbadhu yoo hiriyoota koottis gaafa ta'u baay'een dubbadha yoo waan akkasii baay'inaan dubbachuu baadheyyuu namoota itti dhiyaadhutti nan dubbadha. Gaafan kana dubbadhu immoo baay'ee gammachuun qaba keessi koo haadha koo haati koo akkas ta'uu isheetti jalqaba irratti mucaa gootaa ta'uu isheetti ta'anii immoo ofiyyuu goota ta'uu isheetti baay'een gammachuu qaba. Kanaaf galanna ta'u jecha waa'ee haadha koo gaafan ibsu jalqaba irratti anaan haadha koo ta'uu isheetti guyyaa anaan na deessee kaastee yerootti rakkinni itti baay'atee yerootti wanti hunduutti gaaffii ta'e keessatti anaan na deessee gaaf sana immoo waan sana keessa darbuun immoo baay'ee cimata ture. Sana hunda keessatti immoo waaqayyo ishee gargaaree amma ishee danda'amu irrattis hojjetattee waan kamiyyuu tuffachuu dhiistee namni jechuun namni waan rakkina obsuu hin danda'u jira. Garuu sana hunda keessatti nan danda'amettee waaqayyo ishee abdattee humna isheetiin amma dandeessu hojjettee anaan nuun anas ta'e obboleettii koo jalqaba irratti immoo anaan jalqabni ishee anadha waan ta'eef anaan na guddisuu isheetti biyya jalqaba irratti Salaaleetti dhaladheeni. Salaaleetti na guddistee akkoo ishee wajjin na guddistee anaan waan ta'eef gaafa natti himtu bakka otoo anaati nan godhaayi otoo anarra gahee nan godhaayi otoo mucaa kootee nan baadhaa rakkina sana jechuun qabsooma sana keessaa baatee dhufuun hiwaa tokko qabsoo sun rakkinni sana hunda dandamattee immoo rakkina biraa gara rakkina biraatti mucaan jira maatiin haadha gargaaruun jira sanuma dandamattee waaqayyo gargaaree yeroo kanaan gahee nagaanuu godhee namni meeqa du'eera namni meeqa maatii isaatti dhabeera garuu waaqayyo ishee gargaaree lubbuudhaan baaseera. Dhukkubni jiraachuu dhiisee miti gufannaan garaagaraa jiraachuu dhiisee miti garuu sana hunda dabartee har'a guyyaa galataa kana waaqayyo san gahee baay'een galateeffadha jechuudha. Tole sittan deebi'a. Mee barumsa akkam turte yoo barattu waan garaagaraa jira biyya kana keessatti kan qabeenya qabaa akka fe'etti bashannanee barsiifataa barattoonnis akka fe'anitti bashannanii baratanii kaan immoo xiiqiidhaan gadoo qabatee boru seenaan hin jijjiirama jedhee barachuu hin jira. Mee akkam turte barattu gaafa turte yuunivarsiitii kam galte maaliin eebbifamte sillachuu eebbifamoodha. Baay'een gammadan jireenya koo keessatti akka irraa gammadeen beeku sababiin isaa haadha akkatti nama faana rakkattu irraa dhalatanii namni fuullaan baay'een jira jedhee yaadu ofii kootii waan ta'eef. Waa'ee barumsa kootii biratuun ga'ini
anaaf obboleettiin koo jechuun seenaa baay'ee dabarsinee qabna jechuun seenaa namni tokko waan abbaa tokko haadha tokko irraa dhalatee hin qabnu garuu ani Salaaleettan dhaladhe isheen immoo Ambootti dhalatte. Sana keessatti jechuun maatii tokko irraa dhalanneef osoo hin taane garuu Waaqayyo nu gargaaree akka maatii tokkotti dhalan guddanne maatii koo irraa baay'ee waan guddaan baradha. Salaalee irraa kaasee hanga haati koo hanga tokko hanga sadiitti na barsiisteetti. Achi sana booda jechuun kophaa ishee na barsiiste. Abbaa koo isaa na dhalchee duukaa miti kanan guddadhe haati koo fakkoo kootu na guddise. Innaa achi baanee haati koo itti daarii qabatte gaafa haati koo fi abbaan biddeenaa koo obbo Masgabuu Lakkasee jedhama. Abbaa koo naa caala baay'een galateeffadhaani. Walitti gaafa isaan wal fuudhanii anaaf obboleettiin koo maatii tokko taane. Baay'een achi maatii kana keessa namni tokko obbolaa ta'uu qaba. Obbolaa ta'uudhaan Ishiin kan isaaniiti. Ati immoo kan isaan. Waan ajaa'ibaati. Innaa gaafa isaan wal fuudhanii nu maatii tokko taane jechuudha. Maatii tokko gaafa taanu anaaf isheen obbolaa taane. Jalqabaa kaasnee ani kee jechitti hin baradhee asii kaasnee immoo umurii ishee hanga teenan caalaanii garuu waleegneetu kutaa tokko galle. Anachi Salaaleetti keejii fixeen dhufe isheen immoo asii 0 kilaasii Simoo ishee caala. Anatu caala. Waan isheen caaltu fakkaate. Ajaa'iba. Anatu caala namni baay'ee akkas jedha garuu anatu caala. Innaa gaafa kutaa tokko waliin baranne innaa bakka jechuun wanta baay'ee ibsuu hin dandeenye namni bakka dhiiga tokko ta'ee foon tokko ta'ee wal jibbu jira. Garuu anaaf obboleettiin koo akka waan akkasii yaadne hin beeku. Bicummaa kaasnee bakka amma gaafa yuunivarsiitii geenyutti bakka obbolaa naga bakka kan sirriitti foon tokko irraa dhalan. Kan bishaan gargar hin baane taane bakka baay'ee jaalladha qabna. Innaa asumarraan obboleettii koos maatii koos baay'ee jaalladha. Jechuun achii baatee maatii kana keessaa baatee orma duukaa jiraachuun sitti hin cimu. Maaliif beektaa? Dirqama namni tokko waliin jiraachuudhaaf foon tokko yookaan immoo maatii tokko irraa dhalachuun qabu. Gaarummaan qofti gaadha. Gaarummaan nuti qofti gaadha. Ilaalcha gaarii qabaachuun keemtiyyuu gaadha. Innaa bakka maatii korraa kanan baradhee jalqaba irratti innaa waa'ee barnoota kootti gaafa hin deebi'u anaaf obboleettiin koo elementarii kaasnee kanuma mootummaatti baranne yaa kana jechuun waa'ee dhuunfaa maaloo jennee maatii keenya sin rakkisne yeroo sanas nuuf hin dhufne jechuun yeroo sun waa'ee birrii maaloo zoon ta'anii nu barumsa qofadha maatiin keenyas immoo namoota baratoo waan ta'aniif abbaan koo nama yuunivarsiitii ga'eedha jechuun abbaan biddeenaan koo nama yuunivarsiitii ga'eedha haati koo hangatee nama barnootaan deemteedha akka rakkina isheetti akka waan hunda dandamachuu isheetti baay'ee deemteetti barnootaan jechuudha. Innaa kanaafiyyuu namoota barnoonni isaaniif gale waan ta'eef baay'ee nu jajjabeessanii hanga kutaa 8 walumaan barannee Ulaa Wallaggaa jedhama. Ulaa Wallaggaa immoo safaruma sana jira Wayyeessaa Gootaa iddoo jedhamudha. Achumatti immoo hanga kutaa 9-10tti fixi 9 hanga 12tti fixne Waaqayyoof galanna ta'u anaafis ta'ee obboleettikootiifis immoo qabxiin nu dhufe. Innaa wantan baay'ee na dhibu takka adda adda baanii hin beeknu kutaa yoo muraate waggaa 2 caala kutaa garaagaraa kan baranne. Yuunivarsiitii tokko argachuudhaaf illee waan wal fakkaata bakka biyya keenya arganne waan wal fakkaata toora wal fakkaata barreessine garuu akka carraa ta'e Waaqayyo immoo gaaddumas iddoo fedhasaatti gaamintiire anaan kaaba Itoophiyaa na geesse deemu kibba Itoophiyaa. Baay'ee walirraa si fageessan. Isa sin akkatti walitti qabamtanii dhuftan addaan. Bakka facaasee bakka yeroo sana Maaltu sitti dhaga'ame gaafa waa'ee koomiti namni safarumtu namni dhaqii namaan jedhu hin jiru jechuun yeroo sana lolatu akka Amaaraatti. Magdalaatti barattee? Magdalaan yuunivarsiitii Walloo keessatti argama. Achi naga'ee namni dhaqas hin jedhu hin jiru. Bakka ofii kee naquu keessa deemta bakka namni dhaqis hin jedhu du'a keessa deemta maaloo keessa deemta hin jedhu. Achi akka tasaa ta'e maatiin koos Waaqayyo isaan eebbisu dhaqii jedhanii. Maal filannoo maaltu jiras? Filannoon isin jiru Waaqayyo namoonnis nu kadhatanii
warreen itti dhiyoo jiranis waaqayyo isaan eebbisu nu kadhatanii lafa san deemtanitti ani waaqayyo nuuf dursanii hin deemne gaafa cidhannu jechuun bakka rakkinni jira. Garuu waaqayyo wanta galateeffadhu nagaa naa godheera. Gaafa nachi ga'u akkatti nageenya yaadee fi akka nachi dhaqee gargari. Kana garuu ani gaarummaa waaqayyo ta'e nama iddoo garaagaraa baay'ee humnaa ol lolli jira maaloo jira jedhu garuu immoo amma waggaa afurii walakkaa baradhee qawween na sodaachiseera hin qabu. Bakka wanta lola argeera wanta argeera jedhee himadhu hin qabu. Bakka nageenya himadha. Hangati iddoo naqee sunis uummanni isaanii nagaa waan ta'eef akka iddoo kaanii miti. Wallo keessa rakkoon akkasiin jiru. Yuunivarsiitii Aliyyattuu kanas nan beeka. Nagaan godhee na gargaaree qorra wayii qaba ture. Hangati qorri jira wanta ati namoota hin beekne jechuun biyyoota garaagaraa naannoo garaagaraa walitti dhuftaa. Sanarratti amala namaa walii dandeenye orma firoonfannee waaqayyo nu gargaare. Maal baratte? Agroobizinesii jedhama. Agroobizinesii. Akkam ture? Galata isaa yeroo jalqaba gaafa fireeshmaanii dhattu nan argadhettee yaaddu. Bakka jechuun teeshiniinis jira biyya ormaan jira jettee yaaduunis jira. Garuu immoo bakka waaqayyo si gargaaree qabtee si kennee dipaartimentii kanas galtee ofii humna kootii namni gargaarame wanta hin jedhu qabu waaqayyo na gargaare amma hin danda'u immoo humna kootii dubbiseera. Amma ta'ee waaqayyo fagalatu achi eebbifamee beera. Mudannoo qaba jedhee yaadu baay'ee wanta yaadadhu hin qabu. Hanga ta'e doormii dogoggoruunfaa jira. Bara haaraa ta'anii dhaqan shirkaa badee beeku. Afaanillee amma kana mokkorra waan ta'eef baay'ee wanti nu cinqu hin jiru garuu gaafa sodaata waan gatee wanta dogoggortu jira. Ijoollee wanti sitti dogoggortu hin jiru malee. Bakka nyaata faadha malee wanta haara mudannoo bakka baay'ee maqabadhe wanta hin jiru jedhu qabu. Akka tasaaluma sana warreen achitti barataa turan nu dursanii wajjin walitti dhufeenya godhannee isaanirraa gatee gorsa fudhanneerra waan ta'eef baay'ee mudannoo qabadhe wanti namaan hin jiru garuu. Kaayyoon kee maal? Kana booda kaayyoon kun achi baradhee nan ba'ee jalqa ofii koof maatii koof ta'uu nan barbaada. Darbee iyyuu otoo nan danda'ee biyya koof ta'ee nan jaalladha baay'ee tokko. Ittiin si haa ga'u. Tole sirraa kaan. Dhugaa dubbachuudhaaf firri walitti bara Oromoo keessa jirra. Oromi immoo akkasitti gaafa fira ta'e immoo argamu waanuma raajii inni bira darbuu dandeenya. Waan akkasii immoo salphaatti hin dhufne maatiirraa ijaaramaa kaafteetti ishiini. Ani ilaalcha koo keessatti ijoollee maatiin guddaa ijoolleenis guddoodhuma jedhee yaada. Kanaaf mee atis of nu ibsiiti. Waan haadha keessanii haadha jettanii haadha keenya nu obbolaadha jettanii mee nu haasa. Tole maqaan koo Duriitti Masgabuun jedhama. Dhaladhee kan hin guddadhe Bunnoo Baddalleettidha. Waa'ee haadha koo ibsuun baay'ee manatti ulfaata dhugaa jechuun baay'ee mammiiraawaa ishee haadha kooti jechuun danda'u isheen haadhadha jedhee ibsuun natti ulfaata. Haadhaan oliidha isheen jechuun abbaa koo wajjiniin wal baranii erga wal fuudhanii booddee obboleettii koo dhiistee dhufteetudha naan kan isheen na guddiste. Harmeen koo ijoollummaatti ture kan isheen na jalaa boqotte ani hin beeku ture ergan guddadheen bareechuun haadha biddeenummaa natti dhageessiste hin beektu. Haadhaan olii taatee natti argisiiste malee haadha biddeenummaa natti argisiiste waan hin beekneef ani hin beekun ture bakka ishee mansiyaan ture haadha koo ergan guddadhee natti himanii jechuun isheen bakka haadhadha jechuun natti ulfaata. Abbaan keenya nurraa fagoo ture iddoon hojiin isaa. Erga xoorataa bahee illee nuun jiraachisuuf jecha Addis Ababaa kana dhufeefaa kan inni ijoo hojjechaa ture. Yeroo sanatti haadha taatee abbaa taatee wanti tasayyuu dagachuu hin dandeenye mana fa'aa ofii isheetiin maragdee bakka dhiira caalteetu kan isheen nu guddiste ofii dhabdee nu nyaachisaa ofii isheetii utuu nu uffatiin nu tuubisaa yoomiyyuu taanaan akkamii namaa gadi taanuun barbaaddu iddoon waan qannees hin nuuf geessu nuun jedhu bakka akka dhiirummaadhaan nu guddisanii jechuun aan danda'u dhugaa jechuun haadha kumti isheen haadhaan oliiti. Obboleettii koo hiriyaa koo fira koo waan hundaakuu kan taate isheenaaf kenniteetti nan galateeffadhaani bakka firoonni koos maatiin koos isaanumadha. Jechan qaban jechan ishee ibsu haadha baay'ee jabduun qaba.
wantootni isheen keessa dabarte waan baay'ee ishee miidheera xiinsammuu ishee miidheera qabeenya ishee miidheera wanta baay'eedhaan namaa gadi ishee godheera namarraa ishee adda baaseera baay'ee dubbatachuu hin dandeessu anatuun isheedhaaf bakka bu'ee dubbadhe baay'ee ishee caalan dubbadha baay'ee siqaayin amma du'aatti irra qaqqabsiisameera dhugaa dubbachuuf duuteetti jedhaniillee achitti gatanii dhiisanii deemaniiruuni baay'ee dubbachuu hin dandeessu utoon isheedhaa dubbadhe ishee irra caala baay'een dubbadha xiinsammuu wanta baay'eedhaan baay'ee dhiibbaan irra geera yeroollee biyyatti deebinullee abbaan koo akkuma kana jaala qabsoo ture ishee wajjiniin ilaalcha baay'ee ulfaataa ture kan nuti ilaalamnu safararraa adda qoodamneetu kan nuti ilaalamnu warra nama qalanidha kan nuti jedhamnu bakkachuun waan baay'ee chaalenjii godhanidha kan sanarraan dhugaa dubbachuuf baay'ee dadhabbii isaaniitiin waaqa gaditti bu'aa dadhabbii isaaniitiin jechuun malee otoo isaan miti ta'ee nuyi har'a geenye turre waaqa gaditti waaqaaf galatu har'a geenye irra baay'ee isaan gorsu mee fakkeenyaaf amma takka dhugaadha namni gorsi nama deebisa namni gorsi hin deebisnes immoo jira garuu waan isaan haasa'an kana waan jiruu dabarsan kana isaan walitti haasa'u isin teessanii qooddattu moo jireenyuma isaan jiraatan kanatu isin barsiisa? Nuuni isaan isin haasa'u isa isaan haasa'an irra iyyuu caalaa kan nu barsiisu jireenya isaaniiti. Yeroo baay'ee bakka gaafa abdii kutannu abbaan koo amma naannoo umurii 73 waan akkasiidha. Umurii 70 illee ta'ee umurii 60 manaamanii faallee ta'ee ni dhama ture. Yeroo inni mana hidhaa deemullee isheen duukaa rakkatti turte nu duukaa rakkanna turre namni mana keenyan seenumaaf ni dhamu waan ta'aniif. Amma dullumaatti illee biraa nafni wanti kun amma dullumaatti illee biraa nafni wanti kun jireenya isaaniirraa illee waan baay'eedha kan nuti barannu garuu isuma sana keessaa akka uumaa nutti hin dhaga'amne godhanidha. Waaqayyos isaanii wajjin jira nuuni wajjiniinis jira bakka akka humtiyyuu nutti hin dhaga'amnetti godhanidha kan isaan nu guddisan xiiqeffannoodhaan nu guddisanii humti tokkoyyuu nutti hin banne humti tokkoyyuu jireenya isaaniirraa baay'ee baratama gorsa isaaniirra caalaa. Guddaa galatooma. Mee kan biraa ati immoo addunyaa barnootaa keessatti waan baay'ee kaafteetti isheenii ta'us garuu baay'ee qixa qo'ataniif qabxiin fidanii namatti toleef qabxiin fidanii namatti badeef qabxiin dhabanii. Mee adeemsa barumsaa keessatti maal faa yaadatta? Haala qo'annaa maal sirraa baratan ijoolleen boru bakka isin geessan kana ga'uu barbaadan waan isin rakkoo kamiif otoo akka hin kennatiin irra aantanii as keessan kan. Sirriidha. Namoonni tokko dadhabbii isaanii chaalenjii gochuu baqaa yeroo baay'ee dhabiinsa isaaniittidha kan isaan hin jedhanu. Qabatan. Garuu immoo akkas miti an kan dhuunfaa waan hin baranneef kana darbuu hin danda'u waan akkasii jedhu. Nu garuu yeroo baay'ee mana keessattidha kan isaan nu qo'achiisaa turan akka nu qo'annu isaaniidha kan nu gorsaa ture erga yuunivarsiitii galleellee bakka isaaniidha kan nu jajjabeessaa ture malee waan addaa tokkollee wanta nu godhamee intini ta'anii tokkollee hin jiru baay'ee nu jajjabeessu sababiin isaa isaan lafa hanqatan tokko qabu lafa baay'ee barbaadan garuu immoo nu keessatti wanta sana arguu barbaadu. Yeroo kana nunis xiiqeffannoon nu qabanna bakka nutti dadhabaniiru abbaan koo isheen harmeen koollee amma dandeessetti nu gargaarti turte kutaa tokko kaasnee obboleetti koo faana nus amma dandeenyu hin tattaafanna turre waaqayyo nu gargaare amma kutaa 12tti illee deemnee darbinee yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoo na qaqqabee ture naan akka tasaa kibba na qaqqabee. Akkam ture jireenya yuunivarsiitii achitti? Jireenya akkasitti wal bartanii gaafa adda baatan fakkeenyaaf gaafa iddoo ramaddii keessanii argattan maal fiili namni boo'ee dhabama dhugaa dubbachuuf boca boobboon. Baay'ee jechuun hin deemnuyyuu jennee turre kan ishee keessattuu baay'ee nu sodaachisee tureesi kutaa tokko kaasnee amma 12tti wal faana qofa waan guddannee fi ijoollota bakkii faana illee riileeshnshiippiin keenya amma kanatti hin turre waluma beekna waluma faana baanee galla obbolaadha siriyaadhas nuyi waliif inna gargar baanee waan jiraannu nutti hin fakkaanne ture garuu wanti hin danda'amne tokkollee hin jiru kaabaaf kibba taanee guyyaatti si'a 3 yookaan si'a 4 walii bilbila turre silkii isheetti keessattuu baay'ee matti ulfaata ture xiqqoo namatti siquun baay'ee callichuu waan baay'istuuf baay'ee itti ulfaata ture.
garuu haa ta'uuti hundi isaayyuu darbame har'a geenyerra anaan immoo keessattuu biyya nagaadha kan na qaqqabe baay'een jaalladha iddoo Maal baratte? an barattu medical laboratory ti Medical laboratory. Barumsa bareedaa akkam ture maal yaadatu? baay'ee Baay'ee dubbisuu barbaada. baay'ee dubbisuu barbaada. Gibbii amma manatti galee yookiin loon 50 ta'e gaafa nachi deebi'ee ji'a 3 ta'ummoo 43 fa'aa ture. Baay'ee bakka gaafa baay'ee dubbisan immoo baay'ee ma tokko qannasu namni hin jira cinqatiin namni hin jira. Garuu hundi isaayyuu darbameera waaqaaf galatu. Hundi isaayyuu dhumee waan hundattiyyuu milkoofni har'a kun warra eebbifaman ta'aniirra. Baga eebbifamtan baay'een gammadanillee. Mee dhaloota kanaaf maal dhaamtan? An dhaloota kanaaf wantan jedhu tokko abdii kutachuu tasumayyuu akka hin qabne. Abdii kutachuutti akka isaan abdii kutatan. Jechuun waaqa isaaniitti amantaa akka qabaatan. Taansanii immoo ofiitti akka isaan amantaa qabaatan. Uma tokkoyyuu dhiibbaa bakkeedhaan geggeeffamu kamirrayyuu darbanii mul'ata isaanii faana akka miila dhaanuun barbaadan kanadha kanidha. Waan gaarii kaafte sirumayyuu mee amantiidhaaf bitamu amantii keessatti guddachuun jiruu keessan irratti jiruu maatii keessan irratti dhiibbaan uume jira. Ani isaan irraati kan hin arge amantaa isaan bakka waaqni isaan amanan kun jechuun akkam akka inni gargaaru isaan irrattidha kan hin arge sababiin isaa yeroo baay'ee dubbatu namoota baay'eetu isaan biraa kufee utuu isaan caalan humna qabanu isaanumtu har'a ga'uun isaanii baay'ee madinqiidha. Kanaafiyyuu isaanuma irratti iyyuu ilaalee akka isaan amanan akka namanu na godhe. Jireenya isaanii irraati kanan bare waan hundayyuu jechuu barbaade. Guddaa galatoomee gaaffii koo xumuraa Margaa Shoo'ii Malagootaa yeroo baay'ee gootummaa dhaadhessa dhaloonni dhufu gootummaa akka dhaadhessa siif gootummaan maali goonni eenyu? Gaaffiin kun kan keessan lamaanii taate sin deebifta amma kan ishee. Gootummaan yaanaaf sabboonummaadha nama ofiisaatti boonu nama mul'ata isaatiif qabsaa'u otoo haalan ilaaliin mul'ata isaa qofa nama ilaaluudha. Gootota baay'eetu jiru hunda isaanii keessaa immoo anaaf goonni koo harmee koodha. Isheerraa waan baay'ee baradhe waan hin ta'eef. Atoo. Ani gootummaa akkattan ibsu namni tokko goota kanan jedhu jalqaba nama of mo'ateedha. Ittaanii nama ofiisaa irra caalammoo biyya isaafis haa ta'u uummataaf isaatiif kan yaadudha. Kanammoo kan hin baradhe maatii koorraati. Jechuun dhalootuma kaasnee waan dhagaa dhufnee dhabbaa qofaa dhaqoorraa waan ta'eef lamman isaaniiyyuu seenaa sana keessa waan deddeebi'aa turanii fi ijoolleen immoo waanuma dhagaa guddatan haasa'u mitiire. Kanaafuu namni gootummaa nama of mo'atee nama immoo ofiisaa caalammoo biyya isaatiif uummata isaatiif nan ta'a jedhee kaayyoo isaatiif adeemu dhadheen amanan. Guddaa galatoomaa xumura adde Tigistimee mee armee Oromoo armee dhuma addunyaa kanarra jiran kan baay'ee jireenyatti tolee ijoolleen isaanii akka feetee ta'an ijoolleen isaanii jireenya kananii keessa ta'anii akka barbaadan ta'an dhaamsa isin qabdaniif maali? Jalqabarraa isaa qabadheetuma ni fakkeenya fi obboleessa tokkoon qaba. Salamuu Agarii jedhama. Yeroo baay'ees nama mul'anne ture. Bar tokko baay'ee innis rakkate anis rakkadhee ture. Yeroo deemanitti barannu jechuudha. Baay'ee rakkatee fakkeenyaaf yaadannoo gaaf tokko dubbachuu nan danda'e. Waaqayyo mana dandeessisee isaa galatu footoo tokkoon qumxaatti kaawwatee jira. Fudhee deeme tanaan footoo wajjin kaane. Isa footoo wajjin kaane kana obboleessa koo kana osoo guddate akka ormaa baratee na gargaare nan fedhaan ture.
maaliif obboleessa ofii yeroo namaa guddatee abdatanii obboleessi namaa nama gargaaruu hin danda'amti. Garuu inni reessan hin arganne. Footoo san akkuma wajjin kaane rakkina dadhabee baay'ee jireenyatti faana nan deeme. As Finfinnee dhufe. Finfinnee dhufee qabsoo akkuma duraan dubbanne san hin deemne. Ergasii waliin agarree nuti. Ergasii waliin agarree nan du'ee fi inni du'ee fi hin jiraanne waliin beeknu turre. Isa eebbisuu baharuu kanatu manadhaa ture ta'een beeku waa'ee koo dhagaa. Isa gaaf tokko dhuma kana akkuma kanneen koo eebbifamu kaaterraa naa bilbilee akkasii naan jedhee namtu na yaadataa hin jedheetumani kophaa koo idaan barumatti yaadamu hin jira laatadhee koma koo garramameetumani kun immoo ta'e obboleessa koo kanaan argaa laataa jedhee waan argu Salamoo wajjin akkasinii dhuftanii naan jedhee natti baay'ee ni abdiidhaan eegaa tureyyuu haa ta'u har'a immoo kun mucaan isaa dhufee wal argine mucaa obboleessa kooti kanaadhumaan argee baay'een itti gammadee. Idda dhalatee illee har'a wal argitan. Har'umaan argee innis immoo silkiidhaan wal yeroo murtaa'e wal argine malee silkii dubbanne malee akkasitti wal arguun keenya har'uma daqiiqaa kanaa jechuudha. Wanni guddaan kaayyoo fi galmaan ga'uudha. Kaayyoon keessan galma ga'ee jira. Mee isaafis carraa kennina. Mee adaadaa kee har'a argite natti fakkaata. Har'a argee. Mee ati soofibsiiti waa'ee isaanii waan itti dubbata. Ani maqaan koo Abtaamuu Salamoon jedhama. Adaadaa koo har'a arguu kiyyatti baay'ee natti gammade jechuudha. Kana dura argee beeku garuu bilbilaan wal dubbisaa turre guyyaa irraa qofa wal agarre jechuudha. Isaan arguu kiyyatti immoo baay'ee guddaan itti gammade jechuudha. Abbaan kiyya obboleessas obboleettis hin qabu baay'ee natti gaddaa ture jechuudha. Garuu immoo bilbilaan yeroo jalqabaatiif yeroo isaan naa bilbilanii ta'ee ani obboleettii abbaa keetti yeroo naan jedhanii waan baay'ee guddaa tokkoon keessa kiyya gammachuun natti dhagahame jechuudha. Baay'ee natti gammadee booda waliin gadhiisnu amma achi qaamanas wal agarreerra waan ta'eef iddoo jirrutti wal barbaanne ta'ee wajjin taanan jedha. Waaqni galata argatu isaan arguu kiyyatti baay'ee natti gammade jechuudha. Maal barachaa jirtan natti fakkaata? Maal barachaa jirtan? Kaayyoon kee maali? Durmaan dursetu jechuudha yeroo manjallummaa kiyyaa yeroo elementarii baradhurraa kaasee ta'ee ogeessa fayyaa ta'uun barbaade jechuudha. Ammas immoo fayyaan baradha jechuudha. Fayyaa faarmaasiin baradha. Bara kana nan godha yoo waaqayyoon. Kan isin amma ammaatti daawwachaa turtan Margaashoo Imala Gootaati. Hundarra obboloota koo kana baay'een galateeffadha. Har'a Margaashoo Imala Gootaa irratti isin barbaada jennaan Walaayittaa Sooddoodhaa kaatanii baraariidhaan kaatanii ganamaan kaatanii karaa amma kanaa deemtanii karaa deemtanii immoo dadhabe jettanii nafne na kabajanii istiidiyoo kootti waan dhuftaniif maqaa daawwattoota Margaashoo Imala Gootaatiin guddaan isin galateeffadha. Ulfaadhaa wal gaafadha. Anis isin gaafadha. Kaayyoo qabdan nan beeka. Kaayyoon keessan galma isin haa ga'u. Torbaan keessummaa biraatiif walitti deebina. Fayyaa ta'a.